fuuldurri keenyi lola guddaatu jira. Isuman sila jalqabarratti kaase sabab sablammiin Itoophiyaa keessa jiru hundumtisaa hidhatee wal hidhachiiseera. Hidhatee kan waliin hidhachiisne saba Oromoo qofaa. Sabni kun ammoo nuutiin qabaa jechuudha. Sabni kun nuutiin qabaa hanga lakkoofsa saba kanaa geenye waan sabni kun nurraa eegu kennuu. Akkam jirtan hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu isin dhaggeessifnaa hangafoota oduu wajjin gullallee wudirraa. Breaking news. Humni furgugaatuun woboo Wallagga lixaa Gimbii ona Maraachee Wadaabootti waraana weerartuu 10 ol ajjeesuun shammadeesseera. Tankaarfiin humni furgugaatuun jajjabeen aduusaa Faajaal Kaayoon durfamu diina irratti fudhateen kun boonsaa fi diinaaf abdii kutachiisaa yoo uummataaf cunqurfamaa immoo injifannoo boonsaadha. Weerartuun dirmannaaf garasiif imalaa turte ammoo madoo fi reeffa guurachuun hospitaala Adventisti magaalaa Gimbii guuttee jirti. Humni furgugaatuun jajjabee aduusaa Faajaal Kaayoon durfamu kun diina ajjeesuu qofa osoo hin taane hidhannoo diinaallee irraa hiikuun hidhannicha mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasiseera. Meeshaaleen diina irraa hiikaman kunis bireenii tokko, rasaasa bireenii 337, kilaashii hidhannoo guutuu waliin mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof gumaacheera. Injifannoon dhiigaan ni dhufti, impaayirri gabroonfataan qawween ni kufti. Oromiyaan ni bilisoomti Noovembar 29, 2020. Breaking news. Waraanni bilisummaa Oromoo tankaarfii galgala kana loltoota biltsiginaa irratti fudhateen waraana ooraalii 2 barbadeesseera. Waboon haleellaa kana kan raawwate dilbata har'aa galgala kana gara Abbaa Seenaa Naqamtee fi Gimbii gidduutti. Odeessa biroo magaalaa Naqamtee irraa arganneen ammoo namoonni Girmaa Baqqalaa jedhamu guyyaa kardhaasaa booda magaalattii keessatti ajjeefamuun beekameera. Girmaa Baqqalaa eenyuun akka ajjeefame beekamuu baatus qaama mootummaa waliin ta'ee jiraattota magaalattii rakkisaa kan ture jedha odeessi FCM'n argate. Finfinnee Star Media. Sadaasa 29,2020 injifannoo waboo zoonii lixaa marroo marfaa afraffaa itti fufee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii lixaa Buttaan Abbaa Seenaa humni furgugaamtuun waboo waliin ta'uun gumaa baafna malee nu gumaa inyaannu jechuun mooraa waraana PP guddicha Abbaa Seenaa irratti argamu guutumaan guututti daaraa gochuun ittuma fufuun ammas kana achumaan Abbaa Seenaa bakka addaa Meexxii jedhamutti nyapha godhee dhukkee uwwisuun itti fufee jira. Gumaa baasuun akkuma cimee itti fufeen gama fuulduraattis tankaarfata. Injifannoon uummata Oromootiif. Gadaan gadaa bilisummaa. Waboo zoonii lixaa Buttaan Abbaa Seenaaf humna furgugaatuu jajjabee aduusaafa. Baga gammaddan hoogganaan zoonii giddugala jaalsanyii fi itti aanaan ajajaa zoonii giddugala jaal jireenyaa eebbifamtoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugala marsaa sadaffaa leenjii fudhachuun xumuranii haala ho'aa ta'een eebbisiisaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessa lixa Shaggar keessatti leenjii fudhachaa turan guyyaa kaleessaa haala ho'aa ta'een eebbisuun gara hojiitti bobba'aniiru. Baalee Roobee. Akeekkachiisa. Namoonni eenyummaa isaanii armaan gaditti ibsaman kun warra jiraattota Baalee Roobee bobbaa gabroonfataa jala ta'anii iraarsuudhaan beekamanidha. Gantoonni kun mootummaa daa'effachuun ilmaan Oromoo ba'aaf gala dhorkaa jiru. Jarri kun yoo gocha ammeenyummaa isaan kana irraa hin deebine waan hundumattuu xumuraadha jechuun qeerroon naannichaa. Duwwaa 9,36,29 Duwwaa 8,31 Rattaa Doonsaa naannawa giddugala gabaa Doonsaa. Duwwaa 9,20,17,10 Masfiin Girmaa naannawa giddugala gabaa Doonsaa. Duwwaa 9 45,37,70 Faizaa Ahmad Doonsaa dugda duuba Masjida Bilaal. Duwwaa 9,10 Duwwaa 9,23,77 Hajji Aloo naannawa mana barumsa Madda Walaabuu. Duwwaa 9,54,52,29,77 Muzammil Abdaa Doonsaa naannawa Baaburaa Muxallib.
Duwwaa 9 Ibrahim Bangidaa naannawni jireenya masjiida Amzaa fi buufata fayyaa Duwwaa 3 biraa. Duwwaa 966 43 Useen Umar naannawni jireenyaa ganda Odaa Roobeeti. Haaluma kanaan akeekkachiisni keessa deebii hin qabne tankaarfii nadhaawaan irratti fudhatamuun waan hin oolle. Beeksisa qeerroon kana achirraa kan maddisiise yoo ta'u tankaarfii dhufuuf itti gaafatamummaan mataa isaaniiti. Gocha badii kana mootummaa naafxanyaa irreedhaan biyyattii hoogganaa jiru keessatti yeroo Oromoonni tokko tokko dantaa maqaatiif ammoo garaadhaaf jedhanii daandiirraa maqanii sangaaf tumaalessaan alagaa kaleessa harkaa farma Oromootaa muraa ture irratti har'allee wajjiin duulan kun sirna nama hin baafne kun eessallee nama hin geessu. Hordoftoota keenya balbaloomina oduu kanaa deddeebisnee kan isin biraan geenyu guulallee udirraa gamanumaan oraa bulaa laayik sheer sabiskiraayib gochuun nu cinaa dhaabbadha.